Oduu'amee bulchaa biyya ollaa Itoophiyaa irratti yaaliin ajjeechaa yaalame. Konkolaataan pireezidaantichi keessa ture rukutameera. Reenfi namaa konkolaaticha keessaa utuu baafamuu mul'ateera. Pireezidaantichi ammatti nagaadha jedhameera. Dr. Abiy Ahmedis pireezidaanticha bilbiluun baga irraa ooltee jedhanii jiru. Bulchaan biyya ollaa Itoophiyaa yaaliin ajjeechaa irratti yaalame kun kan biyya kamiidha? Yaaliin ajjeechaa kun yoom yaalame? Akkasumas qaamni yaalii ajjeechaa pireezidaanticha irratti raawwate kun eenyudha? Reenfi namaa konkolaataa pireezidaantichaa keessaa baafame yoo kan eenyuti? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Mootummaan Eertiriyaa wallabdee dhaaba siyaasaa TPLF Tigraayitti uumame gidduu seenteetti dhimma jedhu irratti amma ibsa dabalataa laateera. Eertiriyaan ibsa laattee jirti. Ibsa Eertiriyaan laatte maalidha? Wallabdee Itoophiyaa keessas harka qabdi moo hin qabdu? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Israa'el tarkaanfii ishee akka haaraatti Gaazaa irratti jalqabde. Tarkaanfii guyyaa jalqabaa kanaan namoonni 500tti dhiyaatan ajjeefamuun gabaafameera. Tarkaanfichi waraanni ji'oota lamaaf erga dhaabbatee booda deebifamee kan jalqabame yoo ta'u, ammas akka itti fufuu Israa'el beeksiftee jirti. Maaltu ta'aa jira? Ba'a giddu galeessaatti abiddi qabatee yoom dhaama? Kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Like, share, commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed irratti yaaliin ajjeechaa raawwatame. Hidhattoonni Al-Shabaab konkolaataa pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed magaalaa guddoo biyyattii Moqadishoo keessaa boombiin haleeluuf yaalanis pireezidaantichi ooluun gabaafameera. Pireezidaantichi qibxata kaleessaa osoo magaalaa keessa deemaa jiranuu haleellaa boombii konkolaataa isaanii irratti xiyyeeffachuun raawwachuu gareen kun beeksisuu maddi oduu Reuters gabaase. Haa ta'u malee fuula Tiwiitera pireezidaantichaa kan ta'e viillaa Soomaaliyaa ammoo pireezidaant Hassan Sheikh Mohammed ajajaa olaanaa tarkaanfii fi shororkeessitoota idil addunyaa dhabamsiisuuf kaayyeffatee gaggeeffamaa jiru hoogganuu fi cimsuuf adda waraanaa aanaa Adan Yabal daawwachuu beekse. Itti dabaluunis boodarraa ammoo pireezidaantichi hojii duula haaraa naannoo sanatti gaggeeffamaa jiru gamaggamuu fi hooggantoota waraanaa olaanoo waliin ni mari'atus jedha barreeffami kun. Qondaaltonni olaanoo mootummaa fi waraanaa lama pireezidaantichi haleellaa jedhame kanaan booda nagaa ta'uu isaanii Rooyitersitti himaniiru. Gorsaan pireezidaantichaa Zakaariyee Huseen ammoo barreeffama tooraa X irratti barreessaniin pireezidaantichi nagaa fi gara adda waraanaa jiraachuu isaanii barreessan. Loltoonni fi jiraattonni naannoo haleellaan jedhame kun itti raawwatame ijaan argan ammoo konkolaataan pireezidaantichaa rukutamuu mirkaneessuu isaanii Reuters gabaaseera. Gaazexeessaan Reuters bakka sanatti argamu tokko haleellaa naannoo masaraa pireezidaantichaatti raawwatameen reenfa namoota 4 ajjeefaman arguutu gabaafame. Gareen hidhattoota Al-Shabaab ibsa chaanaalii Telegiraamii garee Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu irratti maxxanseen qabsaa'onni keenya konkolaattota Hassan Sheikh Mohammed qabatee masaraa pireezidaantii keessaa ba'uudhaan gara buufata xiyyaaraatti deemaa ture irratti xiyyeeffataniiru jedheera. Al-Shabaab Soomaaliyaa keessatti haaluma qaamaa duula waggoota 20 darban mootummaa kuffisuuf gaggeessaa turetti yeroo garaagaraatti haleellaa kan raawwatu yoo ta'u, haleellaan kibxataa kaleessaa kallattiidhaan pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed irratti xiyyeeffachuun yoo raawwatamu erga bara 2014 kun kan jalqabaati. Bara 2024tti bara Hassan Sheikh Mohammed yeroo jalqabaa aangoo dhufan osoo haasaa taasisaa jiranuu hidhattoonni hoteela isaan keessa turan irratti haleellaa raawwachuun isaanii ni yaadatama. Haleellaan jedhame kun akkuma raawwatameen sa'aatii muraasaan booda miidiyaaleen mootummaa pireezidaantichi aanaa Adan Yabal naannoo Soomaaliyaa jiddu galaa Shabeel keessaa bakka humnoonni mootummaa Al-Shabaab irratti
torban sadan darbaniif haleellaa raawwataa jiru keessatti suuraa isaanii agarsiisaniiru. Torbanotaan dura yeroo ministeerri muummee Itoophiyaa gara Soomaaliyaa imalanitti utuu xiyyaarri ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed keessa turan Soomaaliyaa hin qubatin Al-Shabaab buufata xiyyaaraa Soomaaliyaa ministeerri muummee qubachuudhaaf turanitti yaalii ajjeechaa raawwachuun isaanii yaadatama. Eertiriyaan rakkoo Tigraay keessatti dhalate keessaa gahee hin qabdu jedhan Osmaan Saalee hangaa'ii olaanaan Eertiriyaa. Eertiriyaan waldhabdee keessoo bulchiinsa yeroo ce'umsaa Tigraay fi TPLF gidduu deemaa jiru keessaa gahee tokkollee akka hin qabnee fi himannaa kanaan walqabatee haala kamiin iyyuu itti dhiyaatu ifatti akka mormuu ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa beekse. Muddama naannoo Tigraay kan waraana cimaa waggaa lamaaf naannicha ture erga waliigaltee nagaa Piriitooriyaatiin sagalee qawwee callisee ture balaadhaaf saaxilamuu malaa jechuun sodaa keessatti jabaataa jiru keessa Eertiriyaan harka qabaachuudhaan maqaan ishee ka'a. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Osmaan Saalee bitootessa 18 bara 2025 ibsa dippiloomaatota Asmaraatti argamaniif kennaniin Eertiriyaan waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessatti uumame keessatti gahee qabdi jechuun himannaa dhiyaatu kamiyyuu biyyi isaanii cimsitee ni mormiti jedhan. Torban darbee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Geediyoon Ximootiyoos Finfinnee keessatti haala qabatamaa naannoon Tigraay keessa jiru ilaalchisuun ibsa kennaniin mootummaan isaanii gartuun TPLF tokko Eertiriyaa waliin hidhata qabaachuutti akka amanan dippiloomaatotatti himaniiru. Garuu bal'inaan hin dubbanne. Ibsa ministeerri odeeffannoo Eertiriyaa dhimma kana ilaalchisuun fuula X isaanii irratti baasaniin ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadarota miseensota dippiloomaasii fi hooggantoota dhaabbilee biyyoota gamtoomanii biyyattii keessatti argamaniif himannaa sobaa biyyattii irratti dhiyaatu ilaalchisee ibsa kennaniiru jedhan. Himannaawwan biyyattii irratti dhiyaataa jiran jedhan Eertiriyaan Itoophiyaa irratti lola banuuf qophaa'aa jirti jedhamee tilmaamamu waliigaltee Piriitooriyaa fi Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf fedhii qabaachuu ishee fi duula dippiloomaasii itti aanuu fi agarsiisa yookaan doorsisa humna waraanaati jechuun tarreesseera. Ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa obbo Usmaan ibsaa bal'aa kennaniin waraanni Eertiriyaa waraana sadaasa bara 2022 booda daangaa biyyattii beekamtii idil addunyaa qabu irratti bobbaafamaniiru jedhan. Itti dabaluunis namni waraanni Eertiriyaa ammallee daangaa Itoophiyaa keessa jira jedhu yookaan yaada akkasii dhiyeessu kamiyyuu rakkoo keessoo akka waan dhimma Itoophiyaa fi Eertiriyaa ta'etti fudhachuu yaalaa jirudha jedhaniiru. Obbo Usmaan himannaan kun miseensonni duraanii TPLF kanneen jalqabarraa kaasuun murtee komishinii daangaa Eertiriyaa Itoophiyaa dhumaa fi dirqama ta'ee didanii fi ammas diduu itti fufanidha. Akkasumas kanneen akkasumaan Eertiriyaa keessatti jijjiirama sirnaa fiduuf hojjetaniin kan dabalamudha jedhaniiru. Qaamoleen dhimma siyaasaa biyyoota lamaanii itti dhiyeenyaan hordofan tokko tokko Eertiriyaan akka waraana kaaba Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa waliin dhaabbachuun lolte waliigaltee Piriitooriyaa keessatti hammatamuu dhabuun dallansuu qabaachuu akka dandeessu akeeku. Haa ta'u malee obbo Usmaan mootummaan isaanii waliigaltee Piriitooriyaa akka dhimma keessoo Itoophiyaatti ilaaluun alatti adeemsicha keessa seenuuf fedhii homaan qabu jedhaniiru. Akkasumas Eertiriyaan hawwii Itoophiyaa dogoggoraa fi yeroon isaa irra darbeetiin karaa dippiloomaasii yookaan humna waraanaatiin ulaa galaanaa fi buufata galaanaa argachuuf taasiftuun burjaajaa jirti jechuun himatan obbo Usmaan. Kanaaf Eertiriyaan hawaasni addunyaa fi qaamonni dhimmi isaa ilaallatu Itoophiyaan walabummaa fi tokkummaa daangaa ollaashee akka kabajuuf dhiibbaa akka taasisu gaafatti jechuun ibsan. Aangaa'onni Itoophiyaa irra deddeebiin biyya Afrikaa baay'ina uummata olaanaa qabduuf ulaa galaanaa hin qabne taate kanaaf ulaa galaanaa qabaachuun dhimma jiraachuuti jechuun isaanii ni yaadatama. Naannoon Tigraay jiddugala waraanaa biyya hamaa waggoota lamaaf lubbuu namoota miiliyoonatti dhiyaatanii keessatti galaafatame turte. Waliigalteen nagaadhuma bara 2022 TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallattaa'ee hordofuun ture bulchiinsi yeroo ce'umsaa naannichaa kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu kan hundeeffame. Mootummaan bulchiinsa yeroo ce'umsaa naannichaa kunis hanga filannoon gaggeeffamutti naannichaa bulchuuf ture. Dhiyeenya kana keessa immoo qaamonni olaanoo bulchiinsa yeroo ce'umsa kanaa paartii siyaasaa guddichaa naannichaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF keessaa garee mormitootaa
waliin wallaban. Gareen mormitootaa namoota hidhataniin deeggaramuun torbee darbee waajjira kantiibaa magaalaa guddoo Tigraayis to'atan. Wallabdeen kunis waliigaltee nagaa daandii irraa maqsuu danda'a jedhame sodaa uumee jira. Akkasumas Itoophiyaaf yeroo wal waraansa Tigraay keessa turtetti michummaa mootummaa federaalaa kan turte Eertiraa gidduutti walitti bu'iinsi haaraan uumamuu danda'a jedhamus yaaddoo cimaatu jira. BBCtu gabaasa. Israa'el haleellaa haaraa Gaazaa irratti banteen namoonni 400 ol du'uun gabaafame. Israa'el haleellaa bifa haaraan Gaazaa irratti banteen Filisxeemonni 220 du'uu ministeerri fayyaa Gaazaa beekse. Humni waraanaa Israa'el gama isaatiin manneewwan shororkeessitoota Hamaas kan jedheen irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeessuu beekseera. Haleellaa kanaan qondaalli nageenyaa Hamaas olaanaan Gaazaa keessatti argamu Mohammad Abbuu Waafaa ajjeefamutu gabaafame. Mohammad ittaanaa ministeera biyya keessaa Gaazaa ta'uun tajaajilaa ture. Erga gaafa amajjii 19 Israa'elii fi Hamaas dhukaasa dhaabuuf waliigalanii haleellaa guddaan kun isaa jalqabaati. Jiraattonni Gaazaa ijaan argan akka jiranitti xiyyaaronni waraanaa Israa'el 20 ol haleellaa kanatti hirmaataniiru. Haleellaan kun kaleessaa ganamaa gara lafa barii kan eegalee yoo ta'u, haleellicha kana ajajee ministeera muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahu fi ministeera ittisaa biyyattii Israa'el Kaatiziidha jedhameera. Waajjirri ministeera muummee Israa'el ibsaa baaseen kun haleellaan kun kan ta'eef Hamaas namoota keenya butee harkaa qaburra deddeebiin gadhiisuu diduu irraa kan ka'e akkasumas yaadota ergama pireezidaantii Ameerikaa kan ta'an Steve Witkoff dabalate mariisistoota irraa dhiyaataniif diduu isaarraa kan ka'edha jedhanii jiru. Itti dabaluunis Israa'el amma irraa kaastee humna waraanaatiin Hamaas irratti tarkaanfii fudhachuu eegalti jechuun ibsee waajjirri muummee Israa'el. Karoorri Gaazaa irratti haleellaa geggeessuu humna waraanaatiin dhiyaatee geggeessitoota siyaasaan mirkanaa'uu booda haleellaan qilleensarraa kan raawwatame yommuu ta'u, Yuunaayitid Neeshinitti ambaasaaddara Israa'el kan ta'an Daanii Dooniin Hamaas namoota butee harkaa qabu gadi hin lakkisu taanaan diinota keenyaaf araara homaatu hin agarsiifnu jedhanii jiru. Hamaas gama isaatiin ibsa baaseen Israa'el ofiidhuma isheetii waliigaltee dhukaasa dhaabuu diigde jechuun komate. Hamaas ibsa baase kanaan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi jaarsoliin araaraa akka gidduu galan gaafachuun alatti waraana itti fufuu fi dhiisuun beeksifne. Israa'el haleellaa ganama kaleessaa Gaazaa irratti gaggeessuun dura bulchiinsa Tiraamp beeksifteetti. Biyyoonni waraana kana dhaabsisuuf jaarsummaan gidduu deeman waliin galteen dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa bitootessa tokko xumuramee akka itti fufuu ifaajaa turaniiru. Ameerikaan gama isheetiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa hanga walakkeessa ji'a Eeblaatti akka itti fufuu yaada dhiyeessitees turte. Qondaalli Filisxeem nimicha sirriitti keessa beekan tokko BBCtti akka himanitti yaada Ameerikaan dhiyeessite keessa dhimmoota ijoo ta'an irratti Israa'elis ta'ee Hamaas irratti waliin galamne. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun gama isaaniitiin Israa'el Hamaas irratti humna cimaan haleellaa akka itti fuftu dubbataniiru. Ergaa karaa viidiyoon kaleessaa kibxataa galgala dabarsaniin kanaan booda mariin kan godhamu osoo lolli gaggeeffamaa jiruuti jechuun inumayyuu haleellaan kun kan jalqabaati jedhaniiru. Naataaniyahuun kana kan dubbatan erga humni qilleensaa biyyattii haleellaa cimaa Gaazaa irratti gaggeessuun namoonni hedduun du'uun gabaafamee boodadha. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa beeksisetti kaleessa qofaa haleellaa Israa'eliin namoonni 400 ol yoo du'an hedduun ammoo madaa'aniiru. Haleellaan Israa'el kaleessa eegaltee erga amajjii 19 dhukaasa Gaazaa dhaabuuf waliigalteen godhame as kan jalqabaati. Meejor Jeneraal Mohammad Abbuu Waafaa dabalatee qondaalonni Hamaas jajjaboon Gaazaa keessa jiran ajjeefamaniiru jedhamee jira. Gaggeessaan Israa'el Naataaniyahuun haasaa kaleessa galgala taasisan kanaan Hamaas namoota butaman gadi lakkisuu dide jechuun itti gaafatamaa godhaniiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa erga dhumeen booda marsaa itti aanutti ce'uu irratti Israa'elii fi Hamaas qabxiiwwan ijoo irratti waliigaluu hin dandeenye. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas marsaa 3 kan qabu yoo ta'u, waliigalteen dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa bitootessaa gara jalqabaa dhumate. Waliigalteen marsaa jalqabaa dheeressuun shakkii keessaa kan galee Ameerikaa fi Israa'el namoonni harka Hamaas jiran hedduun akka gadi lakkifaman gaaffii dhiyeessuu yoo eegalanidha.
kun ammoo waliigaltee marsaa lammataa eegaluun duubatti akka harkifatu sababa ta'e. Hamas gama isaatiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu duraan irratti waliigalame jijjiiruun barbaachisaa akka hin taane eeruun fudhachuu dide. Naataaniyahuun ibsa isaa keessatti kaayyoo waraanaa lafa kaa'amee hanga galmaan geessutti Israa'el lola akka itti fuftuu beeksan. Haleellaa Kibxataa obboroon gaggeeffamee osoo hin raawwatamin dura waa'ee haleellaa kanaa bulchiinsa Tiraampitti himameeras jedhameera. Beemaan mana maree nageenyaa biyyaalessaa Ameerikaa kan ta'an Beeriyaan Haagees waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka dheeratuuf Hamas namoota gadi lakkisuu qaba ture garuu didee waraana filatee jiraniiru. Hamas gama isaatiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun haleellaa kan banii Israa'el ta'uu ibsuun Yuunaayitid Neeshinii fi qaamoleen marii mijeessan akka gidduu seenaniif gaaffii dhiyeessee jira. Hanga ammaatti waraanichitti fufeera. Nifannot bae, angafni nagaa nifannot bae, du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Angafni nagaa nifannot bae, angafni nagaa nifannot bae, du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Angafni nagaa nifannot bae. Angafni nagaa nifannot bae, du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Angafni nagaa nifannot bae, angafni nagaa nifannot bae, du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Keenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hunduma fiite qomoo ormaa turre ni nu filate lammiilee waaqarra nu dabalate. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa fannoo baate dhiibee garaa. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa. Olaadhiifamaati Yesuus olaadhiifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Olaadhiifamaati Yesuus olaadhiifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa nifannot bae, angafni nagaa nifannot bae, du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachise. Angafni nagaa nifannot bae, du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Harki si daachee hin qabne hin dandeenye dhufuun fayyina keenya galmaan geenye. Angafni nagaa nifannot bae, angafni nagaa nifannot bae, du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Amma du'ii geessu nutti agarsiise cubbuuf abarsasaa nurraa calaase. Angafni nagaa nifannot
fi adaba sarrao Yesuusin qabanne tollaa'e inni fedhu kan keenya bitamne garboom keenya cubbuu fi adaba sarrao Yesuusin qabanne tollaa'e Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.